mucaan kun adaraa waaqa mucaa kana si waa tokko kun garuu warra miidhaa mucaa kana barbaadu ka wanti hin ta'ina boonii fayyadanii miti mucaa kana miidhamuu isaa warreen bakka taanii meeggachaa turan ajajjee wanti isaa na akkasidha yoo danda'ame joo dhiifama naa godhi waan beektu gatii qabduuf akkas jette yaa'u an akka kootii jecha damma jecha hartu kun naanis nan ibsuu booniis hin ibsuu maaliif hin jedhe ati waan beektu gatii qabduufidha. Oguma jiraachuu malu namni hin jirachuu hin dandeenyu nuyi. Namni jiru sirriitti. Ati waan beektuuf jette maaliif nummoo ammasii joositu boonii ajjeeseetu hin taane nuyi waan haasaa turre yaa'u isuma dhagaa turteedha jalan ture gatii jettee fi miidhamuu namaa keessaa waan argattu hin qabdu beektee sila jecha tokko siin jedheen ture gaafa duunu. Wanticha uummati kun joosii maaliif shakkaa joosii shakkuun qabu jettanii haasaa jirtu moo booniin waan duutee fi beekaa isheen duuteetti waan ta'eef dhugaan ishees duukaa adu'uu joosiitti dubbatinaa jechuu barbaadaniiti. Wantichi naan jedhe maaliif joosiitti dubbatinaa osoo hin taane ataragaaggaa'uudha wanti sii galee joosiin gaafa ataragaaggaa'u. Abeet wayyee. Asa ijoo. Jooniitti mucaa kanatti maaf dubbatu mucaa kanaa maaf shakkitu danda'anii shakkuu qaba garuu jiramanii bakka akka malee utuun arginu wanta ragaan jiranii waan hin jirre waan sufaa mucaa kanarra naquuni wanta dhugaa hin taane wanta ragaa tokko ragaa 0.5 waan tokko waan hin qabneen argaa jirta ta'e feesbuukii irratti wanta naannaaru wanta dhugaa hin taane isa tajjeesiisa tokkos godhe gurbattii kana hin sobdee mana kiimii deemtee maaluudha wanta jedhamu kunii. Utuu bakka godhateen bakka mucaan kun hin gaafatinaan jenne yookiin immoo maaliif akkas gaaffii uummanni gaaffii akkasii gaafatee miti garuu gaaffiin akka qabu arrabsuudhaan bakka bifa jibbaatiin jiramni jibba kanaan dura qaban itti makatanii qabalee kun lekkadha cubbuudhamu. Ani waa'ee feesbuukii ምናምን tiiktookii ምናምን isa kana namni kun rakkoo hin qabu baay'ee namni ajandaa maafi haasa'uu danda'a garuu waan tokkotu qabatamaadha wanti akkas jedhamu jira yoo jenne hin jiru dhugaa mucaa kanaa badee afala garuu viidiyoo ishee isa lammataa sirriitti dhaggeeffadhu ammas irra deebi'i ilaa waan biraasiin hin jedhuun akkuma amma Isaakiin jedhe sababa isaatis ta'uu danda'a sababa isaatis ta'uu dhiisuu danda'a ishee waan jette hin qabdu viidiyoo sana irratti ishee waan ibsite hin qabdu waa isa baay'ee akka isheen jaallattu moo hundi keenya iyyuu beekna baay'ee viidiyoo amma yuutuubiitti amma sarpiraayizii garaagaraatti amma firaankii garaagaraatti irraa ilaalaa turre waan ta'eef Ndoon viidiyoo isheen dhiyoo kan hojjette yoo yaadatte ta'ee makiinaa keessa yeroo isaan ta'anii ati maaliif yeroon viidiyoo sii jiru jedhu mataa kee gadi cabsitee teessaa waan akka wanta cuucuutti fudhatu jettee taasaa turte. Viidiyoodhaan gadda gaafa boqotte hojjette keessatti maal jette isheen? Akka guyyaan kun dhufu ergixanyaa guyyaan kun akka inni dhufu ergixanyaan ture aneetti. Dhaggeeffadhu. Amma joosiitti duuluu osoo hin taane joosiitti taasoo osoo hin taane joosii maal akkas gochuu dhiisama. Guyyaan kun akka inni dhufu waan ergixanyaan ture. Kana booda anaanii gaa'ila osoo hin taane dhala godhachuu osoo hin taane kan naaf ta'u du'a qofaa. Kan na boqochiisu du'a qofaa. Kanaafiyyuu namoonni waan gaarii hojjedhee osoo hin taane namoonni isinitti balleesse namoonni natti gaddita yoo jiraatan dhiifama naa godhaa jettee hin sokkee. Wala bakka as kwamma kas bukiti mala bita. Anamma isa kana an joosii namaadhasi joosii akkas godhe sin jiran. No, iso ifama gamma isaa fi gidduutti jechuudha. Boni nagama. Wanta kana wantoota kana bakka ragaa kana of harkatti qabattee gaafa mucaan kun amma mucaa kanaati. Miidiyaa irratti haasaarraa deebisaa amma dhuguma argachuu dandeessaa. Obsineema kuni gaafa gaddasaarraa fayyee xiqqoota ragaagii of bareedu
waan akkas akkasii jira. Innaa booniin viidiyoo keessatti waan akkas akkasii dubbatteetti viidiyoo akkas akkasii irratti viidiyoo itti gaafachaa yuutuubii irratti hojjetteesi booniin waan akkas akkasii jetteetti guyyaan kun akka dhufu beekas jetteetti rakkoon jiru maadha sababni isaa maadha jedhamee gaafatamu immoo mucaa kanatu ajjeesee intala of ajjeesuu sababa intala kanaa fi gurbaa kanatu akka jedhaa gurbittii akkas akkasii kana maaloo kanadhanii suuraa gadi galabbatanii ragaan tokkotu hin jiraatiin bakka isatu ajjeesee seerri gaafachuu qaba mucaan kun amma seeratti dhiyaachuu qabadhamee arrabsamuutu caala. Moo akkasittiin gaafa mucaan kun obbolee xiqqoo fooyyoo isaa qaba wanta akkas akkasii dubbatteetti booniin gaafichaa rakkoon siif ishee gidduu jiru maal gaafachuu boyyuu. Inni sirriidha laammatii jooko ammatii tiiktookii fayyadamaa jirta viidiyoon karaa tiiktookii isheen hojjette sun lamaan isaa badeera beektaa. Karaa FB illee karaa Facebook illee inni isheen maxxansite badee jira. Ajjedhanu jedhanii maal godhan beektaa ijoo? Maqaa TikTok isheetiif jijjiiranii barkeessa ba'anii boonii laavii jedhanii lakkoofsa 12 bukkeetti barreessan. Boonii edee chookoleettii bukkee ture. Intinii ishee immoo joosii minaamin edee ture. Inni duraa jechuudha. Amban garuu maal jedha beektaa maqaan TikTok isheetii yoo dhattee ilaalte yeroo baatu sirra boonii laavii lakkoofsa 12dha. Username ishee immoo booniidha. TikTok immoo Facebookidha. Na wanta baay'ee gaaffisiiti ta'u waan baay'ee jira beektaa. Kanamee Akka joko. Kanaafii laayivii irratti haasa'amee yookiin feesbuukii irratti haasa'amee furmaata dhufu hin jiru. Mucaa kana gaafa inni of baree fayyuu maaltu kan akkas godhee bakka jechuun feesbuukiin ishees tiiktookii isarraan kan hafee nama tokko harka hin jiruuni. Borii karaa gaafa mucaan kunii gadda isaarraa keeji'uu bakka koree weedhaan dursanii yookiin karaa seeraa isaa ta'u wanta akkas akkasii maaliif ta'e viidiyoon kun immoo maaliif badee rakkoon jiru immoo maadha ittaniyyuu karaa seera qabeessaa yoo gaafatamu amma laayivii irratti haasa'amee maaliif hin jiru dhugaa waqati karaa kana bakka wucamee dhiifama kan ammoo hundi keenya nyuraa bare Andu'aalem irratti hin jiru si jammar dhugaan onlaayinii irraan argamu hin jiru dhugaan onlaayinii irraan argamu dhugaan asirraa kun jiru tumee qaasaame Andu'aalem cala irratti kan haasa'ame jiru Andu'aalem gosa irratti hundumtiyyuu bakka wucee yaada garaa haasee madhiise garuu isin immoo kana calatti dhugaa jiru barbaadanii wanta jiru namoota sanatti dhiyoo jirurraa gaggaafatanii yookiin mucaa kana karaa kiiraas haa ta'u karaa jaarsoliis haa ta'u karaa namoota gurguddaas haa ta'u karaa kamiiniyyuu erga mucaan kun barii booda yoo gaafatanii miidiyaa irratti haasa'amuu dhiisamee gurbaa kana yoo gaafatamee gurbaa kanarra dhugaan jiru ergi barame booda yoo haasa'ame wayii. Ntaa bakka joo bilbila kee qaba waan hin ta'eef ishiin dawwala shi'an iyyuu boru. Gara nama kamiyyuu miti jooshii caalatti bu'uun hin beekaa. Yoon yaada dogoggoraa dubbadee ta'e dhiifama naa godha. Waan natti dhagahame yookiin wanta gidduu kana zimma ilaalaa dubbadde waan ta'eef. Yaa wanta ollaan irra deemu koo waan gaarii hin jiru baay'isuu. Naa akkasa bakka booni game hundi keessan nagaan bulaa bakka. Inda wala jooshii bor. Bakka sammamuutti bakka akkasidha. Galatoma. Olii bilbilama isti waan hojii na sooma baay'ee qabna. Iskoo gamme. Ciao Jogo. Olii daboola. Ashi ciao. Nannu faabula garra. Ayyee. Kiiraa fi mooditara nama sadii maa qabaa nama dabali nama teenye. Yoo galee. Achuun nama dabali naan jedhe nama gashina nama baay'ee ergateera. Iskoo.